Kam jirta Zara mana Kiyaar faasitti garsiisa. Kiyaaris mana kana keessa gala Hamza fi Anis asuma gala. Ijoolleen qabamanii guyyaa sana bakka dalagaa ture gonamma kaleessa bakka dalagaa irraa dhufu mana kana keessatti meeshaawwan tokko nafni jechuudha. Meeshaas garsiisa amma meeshaas keessatti namni caccabsanii biraa deemanii ijoolleen osoo mana kana keessatti ijoolleen qabamanii meeshaan kun akkasitti hin caccabu waan si ajaa'ibu arguu dandeessa. Namni Oromoo illee hunduu arguu qaba. Yaali meeshaa kanasitti kan fayyaa qabu guutuu caccabsanii biraa deemanii baay'ee nama gaddisiisu. Hatta televiziyoona kanas caccabsanii biraa deeman sitti kana guutuu caccabsanii maaliif akka kana godhan wanta ni beeku hin jiru. Siree fi doolaab kun caccabsanii biraa deeman siree irratti gadi cabsanii meeshaa nagaa qabu. Hatta meeshaa shamarraalee kan mana keessa ka jiru kadiiraas uffatas waa tokko waan as keessatti wanni fayyaa qabu hin jiru. Shuuf akkasitti asitti gadi darbanii deemanii wanni isaan asitti dhiisanii deeman uffata dulloomee fi dikshinari afaan Oromoo akkasuma quraana qofa asitti dhiisanii deemanii waan biraa waa tokko mana keessatti dhiisanii hin deemne jechuudha. Guurratanii deeman baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa waan uffata nagaa qabu uffata gaarii keessaa guurratanii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa argila. Asitti akkana godhanii biraa deeman baay'ee waan ulfaatudha. Ala kana keessatti meeshaa kanas keessa kan jiru maggaarajaa maal waan hunda keessa baafatanii haaraa kan ta'e keessa baafatanii wanni algalibsi kenniidhaan amma akkasii irratti akaafan hunda keessa baafatanii gurratanii deemanii kunis keessatti kaartoon keessa kan ture meeshaa haaraa waan hunda keessaa gurratanii ka deemanii jiippaasii mana keessatti ture hin jiru. Televiziyoonatti cabsanii deemanii kunula mee kanallee caccabsan waan biraa miti mee maal isaaniif godha hin fudhanne isaanillee hin fayyadne kanallee akkasitti mastawaatii caccabsanii qulfii manaa bifa kanaan akkasitti cabsanii deeman jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Asittis akkasuma kunula kana meeshaa kaan walitti laaqanii moobaayilota kanneen illee gadi yaasanii ittiin fayyadamanii itti bitanii biraa deemanii waan nagaa qabu keessa barbaadatanii gurratanii asitti uffata dulloomaaf maal baay'ee waan nama gaddisiisu waan namas keessa fuutu kun jiru jechuudha. Shaantaa ciraniidha kan qulfii qabullee maal godhanii ciranii akkasitti daddarbanii biraa deeman baay'ee nama gaddisiisa. Kun akkasii Oromoon kana arguu qabdi jedheetii yaada fayyaa ta'a.